bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen. Addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo yakki duguuginsa sanyii Abiy Ahmedii fi humnoota Amaaraatiin uummata Oromoo irratti raawwatamu akka malee hammaatee itti fufee jira jedhe. Addatti immoo naannoo Beenishaangul Gumuz mandhee humnoota shororkeessaa mootummaan ijaaree bobbaase kanneen akka raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, humnoota addaa Amaaraa fi murna shiftaa Amaaraa faannoo ofiin jedhuun ta'ee jira jedhee jira. Humnoonni kunneen Beenishaangul Gumuz bakka awwaalcha lammiilee Oromoo, Tigraay fi kanneen bu'uura irraa naannicha keessa jiraataa turan uummata Beenishaangul Gumuz taasisuu erga eegalanii bubbulee jira. Humnoonni adda Amaaraa fi hidhattoonni faannoo jedhaman naannichatti lammiilee nagaa fixuudhaan qabeenya isaanii saamaa akka turan irra deddeebiin ibsaa turrees jedha ibsi adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kun. Shororkeessummaan bifa kanaan mootummaadhaan raawwatamu ammas akkuma itti fufeetti jira kan jedhu Abaa Waboon Aadde Biraanee Raggaasaa dubartiin garatti baattu fi haadha ijoollee torbaa taate kibxata gaafa bitootessa 15 2022 albeen morma kutamuun akkaataa suukkanneessaan ajjeechaan ishee irratti raawwatame gocha bara qarooma dhagaa fakkaatu humnoota Amaaraatiin irra deebi'ame kan raawwatamaa jiru ta'uu agarsiiftudha. Gochaan lagnummaan hammeenyaa fi garajabinnaa kun naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Dibaaxeetti raawwate. Dabalataan humnoonni Amaaraa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'an gaafa bitootessa 17 2022 ganama barattoota Oromoo baay'inaan 18 ta'an konkolaataa keessaa buusanii ukkaamsan. Barattoonni kunniin kan ukkaamfaman naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Dibaaxee bakka bishaan adii jedhamuun beekamutti. Barattoota 18 ukkaamfaman keessaa 12 maqaan isaanii akka armaan gadiitti adda bahee jira. Tokkoffaa Koltee Fayyisaa, lammaffaa Taarraqany Argataa, sadaffaa Dabalaa Siyyum, afuraffaa Raggaasaa Bangoojoo, shanaffaa Jabeessaa Tashooma, jahaffaa Geexee Kabbada, torbaffaa Ayyaantuu Gammachuu, saddeettaffaa Haayilee Basee, saglaffaa Immabeet Gaaromaa, kurnaffaa Kaffiyaaloo Waaqjiraa, 11ffaa Jaallannee Gammachuu fi 12ffaa Fayyisaa Makonnin kanneen jedhamanidha. Humnoonni nageenya Abiy Ahmedii fi waahillan isaa finxaaliyya Amaaraa lammiilee Tigraay baay'inaan 9 ta'an garii isaanii ajjeesuun kan hafan immoo fayyatti ibiddaan gubuun fixuu isaanii yaadannoo yeroo dhihoo ta'e osoo jiru yakka suukkanneessaa dabalataa raawwachuu itti fufanii jiru. Kanaaf gochoota humnoota Amaaraa fi gartuu isaanii waliin hidhata qaban akkasumas qaamota Abiy Ahmed bobbaaseen adeemsifamaa jiran kanneen hubachuun hawaasni idil addunyaa shororkeessummaa mootummaan raawwatamutti akka ramadamu jechuun yaamicha keenya dhiyeessina. Hawaasni idil addunyaa dhiittaa mirga dhala namaa golee kamittuu raawwatamu dhaabsisuu dirqama ni qaba. Akka kanaan mootummaan abbaa irree kun shororkeessummaa lammii ofii irratti raawwatu dadhabsiisuuf jecha dhaabbilee idil addunyaa qoqqobbii waraanaa fi diinagdee akka irra kaan addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo ni gaafata. Humni tokkichi fi guddichi nagaa fi sabatiinsa gaanfa Afrikaatti yaaddoo ta'e Abiy Ahmedii fi gartuun yakkamtoota shororkeessitoota Amaaraati. Qaxxee hamtuun namummaa fi kabaja uummata keenya irratti xiyyeeffatee fala osoo hin argatin kan hafu akka hin taane uummata keenyaaf beeksisuu feena. Abaa Waboon yakkamtoonni kunneen akka fuula seera duraatti dhihaatanii gaafatama fudhataniif humna qabu maraan haqa uummata isaa mirkaneessuuf kan hojjetu ta'uu hubachiisuu barbaada jechuun ibsicha goolabee jira. Lakkoofsi loltoota mootummaa Biltsiginnaa kan harka kennataa jiranii dabalaa jiraachuun himame. Waraanni mootummaa Biltsiginnaa sirna nama nyaataa fi impaayeraan diigamaa jirtu kana irraa amantii dhabuun guyyaadhaa gara guyyaatti fedhii isaaniin gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuun barame. Tiksitoonni impaayera Itoophiyaa yeroo bulchiinsa isaanii dheereffachuuf jecha dirqiin nama ukkaamsuun gara moonaa leenjii waraanaa geessaa kan jiran yoo ta'u, miseensota qaama nageenya hundaattis gochi garaa jabeenya saba kana irratti akka raawwatamu kallattii hooggansa irraa itti kenname sabicha ukkaamsuuf karaa danda'an hundattuu itti duulaa jiru. Wanti barannee fi kan gadi baanee hojjetaa jirus tasa wal hingitu kan jedhu miseensi waraana Biltsiginnaa tokko moonaa diinaa keessa taa'ee lammii koo hin nyaadhu jechuun gara qabsoo bilisummaa Oromootti kan makame kibba Oromiyaa godina Gujii lixaatti ta'uun baramee jira. Dararaa sirnichi uummata nagaa irratti raawwatu hammaachuu irraa kan ka'e yeroo muraasa as humnoonni waraana sirnichaa danuun sirnicha ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuun ibsamaa jira. Gar waraan bilisummaa Oromootti akka makamtu yookaan woboota akka daramtu waraana mootummaa kan irraati gar waraan bilisummaa Oromootti akka makamtu wanni si kakkaase yookaan wanni akka waraan kana daramtu si godhe maanti jira. Wanni akka waraana adda bilisummaa Oromoo kana makamu na tolche kan kaabileedha. Kaabileen gadi bantee garaa fi furdifattee ofii nyaattee
Ani ofii nyaadhee garaa kiyyaan qabu waan ta'eef uummata miidhaa jetti, mana uummataa gubaa jetti, uummata daraaraa jetti. Anis kaleessa uummata keessaan ba'e uummati haadha kooti abbaa kooti waan ta'eef kanaaf uummata san miidhu jee waraana adda bilisummaa Oromoo kanaan makamuu kiyya kanaadha. Maanguddoonni Karrayyuu dhiibbaa mootummaa Bilxiginnaa jala jiraachuu uummanni himate. Sirna haxxaarii Karrayyuun tibba darbe gaggeeffate hordofee gama mootummaatiin dhiibbaan jabaan hawaasa irra gahaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Maanguddoonni Karrayyuu gumaan abbootii gadaa murtoo Oromoo guutuuti malee mallaqaan kan dhumuu miti jechuun isaanii kan yaadatamudha. Maanguddoonni adeemsa seera maleessaa fi sirnaan ala mootummaa diduun wal qabatee doorsifni humnoota mootummaatiin irratti gaggeeffamaa jiraachuu ibsanii jiru. Guyyaa dheengaddaa bitootessa 21/2022 qondaalonni Bilxiginnaa olaanoon maanguddoonni Karrayyuu hatattamaan akka gara magaalaa Adaamaa dhufan waamanii jiru. Jiraattonni akka himanitti waamichi kunis kan dhiyaateef karaa abbaa gadaa Goobanaa Holaatiin ta'uu himu. Kaayyoon waamicha kanaas dhimma araaraa fi gumaa abbootii gadaa irratti marii gochuuf akka ta'edha jiraattotarraa kan odeeffanne. Inni biraan ammoo eeyyama mootummaa malee Karrayyuun maaliif sirna haxxaarii gaggeeffate kan jedhudha. Karrayyuun tibba kana sirna haxxaarii kan gaggeeffate gadda keessaa bahuufis jedhan. Karrayyuun heera uumaa ganamarra dhaabbatee hammeenya mudate falachuuf eeyyama mootummaas ta'ee qaama kamiituu hin barbaachisu jedhan jiraattonni kunneen. Maanguddoonni Karrayyuu dhiibbaa jabaa jala akka jiran himanii jiru. Maanguddoota kanneen araarri bu'ee jira, gumaanis kaffalamee jira jedha karaa miidiyaatiin dubbadhaa jechuun Bilxiginnaan doorsisaa jira jedhu. Maanguddoonni guyyaa bitootessaa 21/2022 gara magaalaa Adaamaa geeffaman hanga ammaatti gara qe'eetti hin deebine jedhu jiraattonni. Gama biraatiin qondaalonni mootummaa abbaan gadaa Goobanaa Holaa dhimma abbootii gadaa Karrayyuu akka xumuran dirqama itti kennu ibsamee jira. Jiraattonni yaada kennan dhugaa abbootii gadaa Oromoo jumlaan ajjeefaman cinatti dabsanii maqaa gumaatiin dhimma maallaqaatiin hawaasa sossobuun qaama barbaadu kamuu ni balaaleffannas jedhanii jiru. Maanguddoonni Karrayyuu haqni abbootii gadaa Karrayyuu akka bahu barbaanna jechuun dhimma maallaqaan wal qabatu kamuu mormaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Sirni awwaalcha Haaji Hasan Gammadaa guyyaa kaleessaa magaalaa Shaashamanneetti raawwatame. Sirna awwaalchaa irratti namoonni siyaasaa qondaaltonni mootummaa abbootiin amantii fi uummanni Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman argamanii jiru. Barri dhaloota isaanii 19 duwwaatti kan tilmaamamu Haaji Hasan Gammadaa aanaa Shaallaa ganda Sanbateetti dhalatan. Umrii ijoollummaa isaanii xumuranii akkuma of baraa dhufaniin gootota Oromoo dacheen sikkoo mandoo biqilchite biroo waliin wal baruun qabsootti makamuu isaaniitu himama. Haaji Hasan Gammadaa qabsoo Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatti adeemsisaa turuun isaanii ni dubbatama. Mirga uummata Oromoo kabachiisuuf sirnoota empaayera Itoophiyaa bulchaa turaniin falmaa kan turan yoo ta'u miseensa waldaa Maacaa fi Tuulamaa akka turan seenaan isaanii ni mul'isa. Qabsaa'ota hangafa waraana bilisummaa Oromoo gidduudha akka ta'anis seenaan isaanii ragaa baha. Jaala qabsoo Jeneraal Waaqoo Guutuu hiriyyaa gootummaa Maammoo Mazammir Waahila Huseen Cirrii kan ta'an Haaji Hasan Gammadaa barsiisaa tokkummaa Oromoo fi Oromummaati jedhu namoonni seenaa isaanii himan. Qabsoo eenyummaa fi walqixxummaa amantaa wal cinaa deemsisuun qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ashaaraa mataa ofii kaatanii darbuu hiriyoonni isaanii fi namoonni itti dhiheenyaan beekan himanii jiru. Miseensota waldaa Maacaa fi Tuulamaa akkasumas ammoo miseensota waraana bilisummaa Oromoo hangafa ta'uunis uummata isaanii gabrummaa jalaa baasuuf nuffii malee kan qabsaa'an Haaji Hasan bara 1983 yeroo addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa baafamus ammas yeroo sadaffaaf boqonnaa qabsoo haaraa banachuun qawwee lafaa kaasanii waraana wayyaanee manatti isaan qabuuf dhaqan waliin wal'aansoo qabu isaaniitu himama. Gootni hambaa qabsaa'ota Oromoo kun tibba darbe dhukkubsatanii hospitaala Nageellee Arsii seenanii yaala erga argatanii turanii booda guyyaa dheengaddaa jechuun bitootessa 21/2022 lubbuun isaanii darbee jira. Sirna gaggeessaa reeffa isaanii istaadiyeemii magaalaa Shaashamanneetti bakka obbo Jawaar Muhammadii fi hayyoonni Oromoo hedduun abbootiin amantaa fi maatii fi uummanni Oromoo kumaatama argametti taasifamee jira. Shiniggaa Broadcasting Service illee maatii isaanii fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwa. Guyyaa seena qabeetti har'aa hayyoo namni yoo biyyaaf jiraate yoo waliin jiraate waan isaan kaleessa keessa namni biyyaaf lafaaf tolu, rafiif tolu, marfaaf tolu, looniif tolu, waliif tolu gaafa namarraa gadi gaafa namarraa gadi namni yeroo wayii jiraataa irraa du'e gaafa inni waan lagatti
dhaabbatee deemu kana too hawaasa kanatti walitti qaba. Baha Afrikaatti lammiileen miiliyoonaan lakkaa'aman beela hamaaf saaxilamuu malu jedhe Oxfam. Dhaabbanni tola ooltota hiyyummaa hir'isuu kaayyeeffatee hojjetu Oxfam dafoo waraana Yukireeniin qaala'insi jireenyaa akkaan dabaluun lammiilee biyyoota baha Afrikaa miiliyoona 28 ta'an beelaaf saaxilee jira yaaddoo jedhu ibse. Itoophiyaa, Soomaaliyaa fi Keeniyaan hongee waggaa 40 keessatti mudatee hin beekneen dararamaa jiru. Suudaan kibbaa ammoo balaa lolaa hamaadhaan wallaansoo qabaa jirti jedha jaarmiyaan kun. Hawaasni addunyaa sababa waraana Yukireen tasgabbii dhabuun biyyoota rakkoon akkanaa harkaa qabuuf deeggarsi nyaataa fi kaan akka hin godhamne danqee jira jedha jaarmichi. Jaarmiyaan kun ibsa baase keessatti deebiin hawaasa addunyaarraa rakkoo hongee biyyoota kunneeniif kennamaa jiru kan nama gaddisiisuu fi akkaan kan eeggame gadi jedhe. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii bara 2022 keessa deeggarsa namoomaa biyyoota akka Itoophiyaa, Soomaaliyaa fi Suudaan kibbaa ga'uuf mallaqa doolaara Ameerikaa biliyoona 6 barbaachisa jedhee jira. Kana keessaa hanga yoonaa 300 qofatu kenname jedha jaarmiyaan kun. Biyyoonni akka Itoophiyaa, Keeniyaa, Soomaaliyaa, Suudaan kibbaa fi kanneen naannoo kanatti argaman balaa hongeen hamaa keessa galanii jiru. Osoo roobni ji'a kana keessa roobeefillee yoo tarkaanfii barbaachisaan fudhatame ala dandamachuu itti cimuu mala jedha Daayirikteerri olaanaan Oxfam Gabriel Bachar. Dafoon waraana Yukireen addunyaa maraa jeequu danda'a. Biyyoonni hiyyeeyyiin gargaarsa fedhan ammoo daranuu miidhamu jedha qondaalli kun. Biyyoonni baha Afrikaa qamadii 90% Yukireenii fi Raashiyaa irraa argatu jedha Oxfam. Qonnaan bulaa Keeniyaa bulchiinsa waajjirraa ta'e tokko hanqina nyaataa fi bishaaniin namaa fi horii jalaa fixaa jiraachuu hime. Sababa hongeen horiin keenya dhumaa jira. Kanneen lubbuun hafanillee humna hin qaban. Yeroo hundaa maatiin kiyya maal nyaatu jedheen yaadda. Amma yoo afaan kaayatan isa itti aanummoo eessaa argatu? Bishaan jarkaanii tokko guyyatti eessaan argadha jedheen yaaddaa jedhe. Barattoonni Itoophiyaa Yukireen keessatti hidhamanii turan baafaman. Barattoonni Itoophiyaa Yukireen keessatti hidhamanii turan 6 torban darbe gadhiifamanii Yukireen keessaa akka bahan godhamu embaasiin Itoophiyaa Jarman jiru beeksisee jira. Jarmanitti hoogganaa itti aanaa ergama Itoophiyaa Ambaasaadder Tafarii Taaddasaa akka jedhanitti barattoonni 6 sababa garaagaraan hidhaa keessaa bahuun kan hin dandeenye turan jedhee jira. Gareen dippiloomaatota Itoophiyaa kamisa bitootessa 17 gama daangaa Poolaandiin kiiloomeetira 160 Yukireen keessa seenuun barattoota kana waliin sanbata darbe gara Poolaanditti deebi'anii jiru jedhan. Hawaasni Itoophiyaa fi dhalattoota Itoophiyaa Poolaand jiraatan lammiilee kanneen simatanii deeggarsa taasisanii fi jiru jedhan Ambaasaadder Tafariin. Lammiileen Itoophiyaa hiikaman keessaa gartokkeen Poolaand akka jiran kaan immoo Jarman akka seenan odeeffannoo qabaachuu himu. Kana dura embaasiin Poolaand Itoophiyaa jiru lammiileen Itoophiyaa 70 ol ta'an Yukireen keessaa gara Poolaand baqataa jiraachuu himee ture. Barattoota dhihoo hiikaman alatti lammiileen Itoophiyaa Yukireenitti hafan akka hin jirre dubbatu dippiloomaatiin kun. Kanaan dura akka barataattis akka jiraataattis Yukireen irraa lammiileen Itoophiyaa nu biratti galmaan hin turre gaafa rakkoon kun dhufuudha kan nu qunnaman. Barattoota achi jiraataa turanitu odeeffannoodhaan nu gargaara. Odeeffannoo barattoonni kun nu kennaniin yeroo ammaa lammiilee Itoophiyaa kamuu Yukireen keessatti hin hafne jedhan. Haa ta'u malee dhalattoonni Itoophiyaa yeroo ammaa lammummaa Yukireen fudhatan garuu akka hafan dubbatu. Akka seera biyyattiitti waraan amma ka'e wal qabatee namoonni lammummaa Yukireen kan qabanii fi dhiira ta'anii umriin isaanii 18 hanga 60 ta'e lolaaf waan barbaadamaniif Yukireen keessaa bahuu hin danda'an jedhu. Haa ta'u malee kanneen Yukireenii bahanii deeggarsa barbaadan yoo jiraatan yoo nu qunnaman ni gargaara jedhu. Deeggarsi kun kan odeeffannoo bakka itti qubatan akkasumas namoonni isaan akka gargaaraniif qindeessus dabalata jedhan. Lammiilee Itoophiyaa Yukireen keessaa baqatanii deeggarsa nu gaafatan gargaaraa jira kan jedhan Ambaasaadder Tafariin namoonni gariin odeeffannoo dogoggoraa dhagahanii kan embaasicha osoo hin qunnamin hafan jiraachuu himu. Yoo embaasii dhaqxan biyyatti isin deebisu odeeffannoo jedhu namoota dogoggoraa irraa waan argataniif lakkoofsaan baay'ee warri ta'an nu qunnamuyyuu fedhii hin qaban. Warra nu bira dhufaniif garuu deeggarsa taasisaa jirra jedhanii jiru. Oduu biyya alaatiin Chaayinaan gaanfa Afrikaatti konfiraansii nageenyaa gaggeessuu fi kanarratti gabaasa qabna. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Chaayinaa Ambaasaadder Zoe Bing konfiraansii nageenyaa gaanfa Afrikaa walakkeessa bara 2022 akka adeemsisan ibsan. Ambaasaadder Zoe Bing ibsa sanbata darbe gaazexeessitootaaf Keeniyaa Naayiroobii irraa kennaniin konfiraansiin nageenyaa kun naannichatti biyyoonni garaagarummaa qaban karaa mariitiin akka furaniif kan gargaarudha jedhan. Itoophiyaa fi Keeniyaan ammoo konfiraansicha qopheessuuf yaada dhiyeessuu isaanii ibsanii jiru. Chaayinaan jedar Ambaasaadder Zoe Bing ergamaa addaa gaanfa Afrikaa gochuun muuduu beeksifte.
Naannichi rakkoo siyaasaa waraanaatiin tasgabbii dhabuu hordofee ergama addaa naannichaatti muuduu kan beeksifte Chaayinaan walakkeessa bara 2022 konfiraansii nageenyaa naannichatti adeemsisuuf akka jirtu ibsite. Chaayinaaf ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Ambaasaadar Zhou Bing Imbasii Chaayinaa Keeniyaa Naayiroobii jirurraa akka ibsanitti rakkoo nageenyaaf tasgabbii naannicha mudate furuuf Keeniyaa fi Itoophiyaatti marii adeemsisuuf jiru. Wal waraansa Itoophiyaa harkifachuu filannoo Somaaliyaa harkifachuu waliigaltee Sudaan kibbaa akkasumas fonqolcha mootummaa ce'umsaa Sudaan irratti raawwatamee fi ministeerri muummee Sudaan Abdallaa Hamdok aangoo gadhiisuu isaanii hordofee naannichatti tasgabbii dhabame deebisuuf konfiraansiin kun akka barbaachise Ambaasaadar Zhou Bing ibsanii jiru. Biyyoonni gaanfa Afrikaa Chaayinaa waliin hariiroo aadaa cimaa qabaachuu kan ibsan Ambaasaadar Zhou Bing naannichi naannoo tarsiimaaf qabeenya guddaa qabudha jedhan. Garuu daangaa irratti sabaaf amantii gidduutti rakkoon nageenyaaf tasgabbii jiraachuu himan. Nageenyaaf tasgabbii barbaachisu naannichatti adeemsisuuf Chaayinaan konfiraansii nageenyaa kana biyyoota gaanfa Afrikaa gidduutti akka adeemsiftu Ambaasaadarichi ibsanii jiru. Ambaasaadar Zhou Bing turtii tibbana naannichatti taasisaniin Itoophiyaa, Eertiraa, Jibuutii, Somaaliyaa, Keeniyaa, Yuugaandaa fi Sudaan kibbaa daawwatanii jiru. Guyyoota muraasa dura immoo ministeera dhimma alaa Keeniyaa wajjin wal arguun marii gaarii akka adeemsisan ibsanii jiru. Ameerikaan gama isheen rakkoo siyaasaa nageenyaaf namoomaa gaanfa Afrikaa mudate furuuf jalqaba Ambaasaadar Jeefrii Feltmaan itti aansitee immoo Ambaasaadar Daavid Satterfield ergama addaa gaanfa Afrikaa gochuun muuddee jirti. Gamtaan Afrikaa immoo waraana waliin Itoophiyaa karaa nagayaan xumuruuf pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo maanguddoo araaraa gochuun muuduun isaanii ni yaadatama. Gaanfa Afrikaatti ergamaan US Ambaasaadar Daavid Satterfield daawwannaa hojii kaleessaaf har'a Itoophiyaatti taasisaniin gita isaanii ergamaa addaa gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoo waliin akka wal quunnaman ministeerri dhimma alaa Ameerikaa beeksise. Akka ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ibsetti kaleessa Ambaasaadar Satterfield ergamaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoof komishinara dhimma siyaasaaf nageenyaa tasgabbii gamtaa Afrikaa Baankoolee Adoyee waliin dhimma naannichaa irratti mari'atanii jiru. Ambaasaadar Daavid Satterfield daawwii hojii guyyoota lamaa kana